Ashamaa ooltanii bultanii akkam jirtu? Bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa baay'atu jecha. Har'ammoo mata dureen qabadhee dhufee qeensi keenya waa'ee fayyaa keenyaa maal nutti hima kan jedhu. Qeensa keenya ilaallee waa'ee fayyaa keenyaa maal himuu dandeenya yookaan maal beekuu dandeenya kan jedhu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Asumaaniin gara waa'ee qeensa keenya ilaallee fayyaa keenya baruutti darba jechuudha. Sana keessaa egaa kan jalqabaa ishee suura irratti argitan kanadha. Ishee hundee qeensa keenyaa irratti argamtu kana. Hundeen qeensa keenyaa keessumaa qeensi quba guddaa yoo ilaaltan jalqaba ishee irra hundee ishee irra jechuudha. Naannoon adii taatee kan walakkaa ji'aa fakkaattu jirti. Half moon shaped kan jennu walakkaa ji'aa fakkaatti. Wanti kun qeensa hundumaarra jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee immoo qeensa guddaarra dirqama jiraachuu qaba. Hundi keenya qeensa guddaa keenyarraa qabna jechuudha. Bakki addaatti argamtu kuni luunulaa jedhamti. Isheen adii kun qeensa keenyarra isheen naannoo adii sun. Kan isheen akkas addaattuufis bakka seelonni haaraan qeensa keenya guddataa jiran bakka bu'aa jiran irraa dhufanidha. Kan isheen addaattus bakka seelonni haaraan qeensa keenya bakka bu'an irraa kaanidha waan ta'eef kanneen kaan irra xiqqoo addaattee mul'atti. Kun egaa akkuma nama jedhee quba guddaa irratti sirriitti mul'ata. Isa kana irrattis mul'achuu danda'a. Garuu quba guddaa irratti dirqama mul'achuu qaba. Qeensa guddaa irra hin jiru taanaan garuu tariitii wanti kun rakkoo fayyaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Tarii yoo quba guddaa irra hin jiru ta'e wanti kun tarii sababa hanqina vaayitaamin B12 dha yookaan hanqina ayireenidha yookaan immoo dhibee taayiroodii wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Darbee darbees immoo yeroo dhibee kaleef dhibee sombaa fa'aa wajjin wal qabatu jira. Kanaaf wanti kun quba guddaa irra jiraachuu qabdi atleast. Inni garbiroon immoo akka suuratti argitan kana isheen muun sheeptii kun isheen adii kun yoo baay'ee guddatteedha. Baay'ee bal'atee walakkaa qeensaa ol yoo kavar godheedha. Yoo hin jiru ta'e sirrii miti yoo baay'ee saayinsaa guddaa ta'e walakkaa qeensaa ol caalaa bal'ates sirrii miti jechuudha. Akka kanaa walakkaa qeensaa ol kavar godhee baay'ee bal'annaan kunis rakkoo kun teeriineels jedhama. Yeroo hedduun kun immoo inni baay'ee bal'achuun luunulaa kun immoo dhibee tiruu yeroo dheeraa wajjin wal qabata. Chronic liver disease or CLD kan jedhamu jechuudha. So yeroo akkasii tariitii mallattoon dabalataa kan tiruu agarsiisan fa'aa jiraannaan ilaalamuun barbaachisaadha. Inni garbiroon immoo akka suuratti argitan kana qeensi akka fallaana shayii yookaan maankaa shayii keessatti dhooqee yoo mul'atedha. Amma qeensi kun keessatti gad dhooqeera jechuudha. Inni kun yeroo hedduu sababa hanqina ayiriidhaan dhufa. Koyiloon kee jedhama. Bakka almost sababa hanqina ayiriidhaan dhufachuu ni danda'ama. Namni akkasii hanqina ayiriiniif ilaalamee yaala barbaachisu taasisuu qaba. Hanqina ayiriin dabalatamoo takka takkaan hanqinni vaayitaaminota biroo fi dhibeen taayiroodis kana fiduu danda'u. Inni garbiroon immoo akka suuratti argitan kana qeensa irratti mallattoon yookaan sararri gurraachi yoo jiraate. Qeensa keenyarra mallattoon yookaan sararri gurraachi akkasii yoo jiraate keessumaa yoo qeensa tokko qofa irratti mul'ate. Akkasumas yoo bal'inni isaa yerootti babal'achaa kan deemu ta'e. Kana malees qeensa qofa sun ta'in gogaa naannoo sanaallee yoo jijjiire. Gogaa naannoo qeensa sanaa dabalatee kan jiruu fi akkasumas qeensi sun immoo sarara gurraacha kana qofa sun ta'in qeensi sun furdatee yabbatee yoo miidhaan qeensa irra gahee jajallatee jira ta'e qeensi sun tariitii wanti kun sababa kaansarii gogaa qeensaa kaansarii gogaa ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Kun egaa yoo qeensa tokko qofarra jira ta'e yeroo yerootti babal'ataa jira ta'e gogaa naannoo sanaa jijjiiree qeensi sun furdatee sheeppiin isaa distorted ta'eera ta'e yoo quba lamaaf isaa ol ta'e yoo saayinii isaa dabalaan deemu ta'e qeensi sunis nagaadha taanaan garuu rakkoo hin qabu jechuudha. Inni garbiroon immoo yoo akka suuratti argitan kana qeensi keenya karvir ta'eera ta'e inni kun kilabin jedhama. Qeensa akka kanaa furdatee jallatee keessatti gaddacha'ee jiru kun kilabin jedhama. Yeroo hedduu dhibee onnee yeroo dheeraa fi akkasumas dhibee sombaa wajjin kan wal qabatudha. Kan dhibee akkasii kan agarsiisudha. Kanaaf kanneen akkasii jiraannaan dabalataanis mallattoon biraa jiraatanii dhibee fayyaa ta'uu danda'a waan ta'eef mana yaalaa deemanii cheekii ta'uun gaariidha. Waan na dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.